I have video. Dhukkee rakasa. Arrabsa amantaa nama. Jara na waa isin hin jedha. Wangeeluma keessatti diinota kee jaalladhu kan jedhu caafamee jira. Nama akka lubbuu keetii jaalladhu jedhee waajiin na jaallata nan jaallatu. Dhiisi amantiiti jira hin jaallatu. Isa dhiisiiti kiristaanaa hin jaallatu inni ijoollee tan barsiisa waajii barsiisa jettanii bar jedhana. Waajiin eega barsiisonni asirraa deemanii dhiisanii waajii ijoollee barsiisaa jedhee malee waajiin barsiisaa miti. Waldaa tokko tajaajilee hin qabu. Na sobsiisa. Yoo ragaa qabaatte si wajjin haasawaan jedhee ni baru. Waraqaa takka hin qabu. Hin qabu yoo dhiyoo tana biyya achi taa'ee biyya Norway keessa taa'ee online irratti qo'atiriin waa dhaggeeffatee sartifikeeta wayitti kanna malee waldaan inni tajaajila takka hin jiru. I'm telling you. Ani halkanii guyyaa nama amansiisu jira. Wangeelaas dubbisee baradhee qareeti. Nama hin arrabsu. Maaliif hin arrabsu? Maaliif hin isa gaafa inni daangaa tarkaanfatee ijoolleen islaamaa irratti baatee namni gartee maqaa jaldeessa jedhee baaseef nuu miti. Tsahaay jedhanii mucayyoon viidiyoon waajii waggaa lamaan kadhadhee beeyi jedheen. Jaan waggaa sadii maaliin viidiyoon beeyi jedhanii kadhadhee ijoollee hin dhufan. Birrii 15,000 nuu kannaa jedhee jaan gammeen birrii 15,000 fudhatee neetii daataa wifi itti naayitana malee hin dhufu jedhee ijoollee irraa akkana seenuu ture biyyarra. Waliigallee hin dubbadu waan hunda akka sabaati. Mucaa siifaan jimmaa fi siifaan takkaa jira birrii 70,000 irraa qaban ittiin fuudhe gammeen hin beeka risita qabna akkaawunti irra galee hin jira deemaa laala kun miliyoon keenya jala laala. So waan jedhu jarri kun waltaateeti nama 5-4 waltaatee nama hundaaf keessaa baaftee ijoollee reebdee fittee miseensa garee wayii shiftaa taatee jaaramte. Arrab suuratti hundooti. Jaran ani isiniin afeera islaamummaa irratti ibsaan isiniin afeera. Atilleen gara kiristaanummaa kottu gooftaa Yesuus fudhadhu naan jette. Yoon si afeera badii miti. Yoon an kiristaana ta'e hin gammaddu. Yoo ati islaama taates naan gammada. Arrab yoo gara islaamummaa dhuftan islachuu naan gammada. Yoon an garas dhufe hin gammaddu. Arrab soo maaltu fide? Yesuus Kiristoos Sayxaanaan walitti dhufe. Sayxaanni waan jedheen dhugumaan yoo ilma Waaqayyoo kan taatu taate dhagaa kana buddeenatti jijjiiri jedheen. Takka biyya lafaa kana sin gartee fiixee gaararra ol baasee biyya lafaa kana gartee mootummaan biyya lafaa kun dabarfamtee kennamtee jirti jedheen sobaadha Sayxaanni duraanuu na dabarfamtee kennamte yoo kan naa sagaddu sujuuddu taate dabarseensi kana jedheen Yesuus Kiristoos maal jedheen seefii billaa itti fudhate hattu akka waajiin nu arrabsu kanatti nu arrabse Sayxaana bar Yesuus akka jedheen deem Waaqayyo duwwaaf jilbiifadhu gartee jedha kan jedhamu caafamee jira jedheen Waaqayyo duwwaaf hin ajjeefne Yesuus Sayxaana gaafa Sayxaanni Yesuus Kiristoos qabu billaa fidateeti Yesuus ni ajjeese hintume sobaa kan nite gartee akka dhugaan ta'in dubbii isaatuun dhageenya dubbii Sayxaana dhagaa kanarraa gaara kanarraaf gad darbadhu jedheen dhugumaan yoo ilma Waaqayyoo taate okay jedhee Yesuus darbe. Atis hojii kee itti fufi. Waan jedhu jannataa fi ibiddaas kan qopheesse garee shahaadaatii miti. Garee wangeelaatii miti. Waaqayyoo qopheesse, okay? Amantiis namni namaaf hin qopheesse, okay? Waaqayyoon dhiira godhee Oromoo godhee na uume Oromoo ta'een jiraadha. Amantii yeroon fedhe qeeddarachuu hin danda'a bara. Yeroon fedhe. Abidda feetu ibidda filattarra. Feetu gartee jannata fidat. Feetu peentee, fedhu waaqeffata, fedhu ortodoksii, fedhu amantiin kan qabne, fedhu akka feete, feetu ni ajjita, feetu ni ajjeefta, akka feete jiraata. Guyyaa itti gaafatamtu dhufa. Firii wiilii Waaqayyoon si godhee siimi. Osoo jaalalaan nama si wantaan taate jiran walii gala. Rabshaa gareen tun numa iyyitu rabshaa garee waan tana godhatte. Rabshaa achirra. Maali arrabsoon akka itti arrabsu? Nabi Muhammadis yoo jenne Nabi Muhammadis Oromoo miti Araba. Amantiin ta'e kan Araba irraa dhuftee nu jedhani miti Araba. Yesuus Kiristoos Oromoodha. Midilistuma biyyuma Arabaati. Falastiin bar. They both Palestine. Nuun fakkaatan jarri akkasi. So kanaaf harmeen isaaniitis Oromoo miti. Mee isima wali gara jarri sabaanis bifaanis walitti hin galu loqodaanis afaaninis. Anaaf Oromoo taane miskiina Itoophiyaa biyyi addunyaarraa miskiinummaa qabdu. Soomaaliyaa, Itoophiyaa, Yemen biyya kanaa tan. Jaruu miskiina kanaa warrake. Arra waan kana si jedhanii guran. Akkaawuntii dhuunfaa godhan. Gartee wallahi birri hedduu gurame. Maaloo garteen kan guyyaa sana si dabarse atilleen galatooma jettee gartee jilbiifattaaf jechuu. Akkam nama galatoomfattoo osoo waan gartee galman gahin jechuu. Jarana akka amantii teenya xuuxeef uummanni kallattiin seera si dhiyeessan poolisa fidanii yoo nama ajjeesuu fedhan nama tokko keenyatti namni wal ajjeesee gartee banzii naqeetu wal guba lubbuun nama rakkisa wal ajjeesuun. Sin gubne seera si dhiyeessanii godhanii jarri kunis akka namummaatti jiranii si dhiyaatanii amantaa.
namni obboleessa isaatiin gowwaa maarree raattuu jedheen irra xiqqaataa namaa jireenya mootummaa bara baraatti ittiin galu jedhaba irra xiqqaataa namaa jedhe. Udaan nyaadhu sin jedhe gammeen barsiisaa sin jettanii fakkeenyamaa irraa barattan udaan nyaadhu deemi sin jedhe udaan irraa si baasne duraanuu. Akkana jechuu jiran. Akkana jechuu jiran. Walii galee mee anaa ustaaduma garee waliin daleenu takka ustaaduma biraa arrabsu tokko viidiyoo naaf fidaa jiran. Isiniin jilbiifadhee dhiifama gaara. Abadan hin arrabsu ka'a. Amantii dhiisii harmeen xiyya akkasiin nan guddifne. Nama dhufee amantii xiyya rukutu ani Yesuus hin arrabsu. Yesuus hin arrabsu abadan kalee zaaree nigee hulle always never ever hin abjatin hin manaaminale. Maaf jennaan Nabi Muhammadiif Yesuus ija mirgaatiif ija bitaati. Oromoon xiyyaas kiristaanaaf islaama. Anaatu si godhe kiristaana gartee taane jiraanne waaqayyoon biyya lafaan nu jira. Waaqayyoon lamaas hin jiru jara keenya waaqayyoon kiristaanaaf kan islaamaa kan jedhamu yellam. Hin jiru. Aadam tokko rabbi uume aadam islaamaatiif aadam waaqeffataa peenteedha ortodoksii jedhee hin jiru. Aadam tokko irraa dhufne. Ilma namaatu hundi keenya. Ji'a sagalii dhalanne saalqunnamtiin dhalanne. Oromiyaadha jiran aduu takkaan nu ba'a. Oduun kiristaanaa dhuftee ta islaamaa deemti hin jirtu. Qilleensa tokko fudhachuu jira. Walii galee tiktookuma kanarratti wal fixu jira malee hawaasni tiktook irra hin jiru biyya lafaa jira Oromiyaa keessa jira. Tuni bosona biyyi tun maraattu akka kiyyaa kana qabdi akka miliyoon qabdi eekaan qabdi wartee leencaa jira adurree jira hantuutaa jira kan gartee wantoota adda addaas jira as keessa kasi abaaruu kasi eebbisu jira suuta nagaan deemu qabda namni gariin wallaahi wabillaahi viidiyoo waajii gadii lakkisa sila arra viidiyoon kan koo bira gahe gal lakkisa viidiyoo isaa lamaan na bira jira sila lama tokko dheeraa kan gartee daqiiqaa jaha malee sila gadi lakkisa ana gama kiyyaan ta'e na beekan ni beekan abbaan Abdullootaa ni beeka eenyu jettanii abbo nama afuri beeka Bilaaliin beeka ijoolleen birriin bitee fidde hin beeka Bilaalii hedduu jira viidiyoo tokko faan ajaa'ibaa tokko shaawara keessa intala taaniitillee walii gallee arra sila ana taate hin dhiisa aanaa dhorke urjii gaafadhu eenyu mucaa ammas gartee yeeti hin beeyti akkaanan qabu na beeyti gaafadha shiinoos kadhatan ani jara ijoollee irraa dhorku tureewu hin saaxilu amantii kiyyaa mikaa bu'aan qabu hin argadhu gaafa waan kun isarratti immoo salphatuu dhufa dhugaan isin hin jedha mucattii ortodoksii sanis naan beeka isii sanis inni janajjane akkas godhe san takka isa gootellee so inni nama arrabsu taayi hin jedheen taayi kadhanne taayi jedheen AI'dha PI'dha jinni PI'dha qaama kee guutuu kan rifeensa guutuu dhaabbattu shaawara keessa dhaabbattu inde so wallahi taayi naman arrabsini gurbaa kana yoo of jalaa dhaabde gareen tun nagaan hawaasni waliin jiraatu sooshaal miidiyaa irra Nabi Muhammad afaan Oromoo sin barsiisu abbaa kiyyaa akka jedhe ani sin caalu jedhe umriidhaan si caala malee Oromummaa keessatti akkeetti wal caalu jedhe yoon sirra Oromoof qabsaa'ee wal caarra jedhe yoon beekumsa sirra qabaadhee beekumsaan wal caalla malee Oromoo keessatti inni kalee dhalatee fi har'a dhalatees dubartiif dhiirtiin Oromummaa keessatti fitsuma Oromoo wal qixa. Waliigallee barumsa keessa wal dhaba. Anuma qofaa beekaa garee tiyyarraa naa taatu mana kiyyetti haa lallabamtu lammiitoo nama tokko jettanii yoon har'a kee gartee waajii arrabsee Tiyyaa miti islaamaa miti garee shaadaati kan arrabse ana malee. Yoo inni na arrabses kiristaanaa mi kan na arrabse isa. Kun isin hin galu. Abboota gartee gadaa isin dura dabree fi warra qabsaa'ee dabro inni of arrabsee maatii isaa idduma dhaloota isaa arrabsee dhiisaa jedhe. Yoo abbaa kee tuqe ofirraa irraa dhorki jedhe. Yoo Oromoo boqotte isa gartee jirus ka bosona jirus ka masaraa jiru arrabsetti dhiisaa jedhe Oromoo of arrabsu jira. Yaa jarana waa hundallee beekuu baadhu waa hunda wallaalu jedhe raayyaan waa hundanumaan arga fayya qabna sirra sumni nama waliigallee so taa'utti hin jiru dalagannee barannee asirraa waan barbaan biyya faranjii teenye dalagannee kuulii teenye dafqa dalagannee maatii nyaachisaa jenna waliigallee naman arrabsu wallahi naman arrabsu nama dhufee na tuqe anis akkasuma numaan deebisaaf yeroo sanitti gartee jabaadhaa lammiitoo
geemarratti akkuma obboleessi keenya jedhe geemarratti wal barbaadan kiristaana qofa jedheen lallabatu yaa oromoo kutaa. Insal piste male. Thank you. Okay. Yeah. Kaaba guddoo kana kaaba waan waaqessan waan sagadaniif irra dhaabbatan Bilaal kan gartee gurraacha biyya teenya kan islaamummaa fudhatee kaaba sanarra dhaabbatee miilaan achirra azzaana. Jechuun waan miilaan irra dhaabbatu waaqessa. Waldaarra namni wal been dhaabbatu. Masjidarra wal been dhaabbatu. Mana waaqayyoo yeroo jettu waaqayyoo achi jira. Mana rabbi yogguu jennu waaqayyoo achi jira jechuudha. Hin jiru jechuu waaqayyoo achi keessa hin taa'u mana hin qabu. Kis hin barata. Barumsa bakka hunda barata. Irra caalaa parsantaa irra guddoo achitti barataa jechuudha. Saniin waaqessuun kana xawaafaa osoo deemu gartee namaatu osoo xawaafuu jedhe sheekamini biroo namni biyya teenya tajjii dhaquudhaaf umraa dhaquudhaaf birrii do hawaasa miliyoona wajji deemu of shakkee of amanuu dide see isaan jira. Ana kuni ana moo Muwaaz jedhee fakkeenyaaf ama hayi maal godhe ragaa nama gaafata namni sin beeynu jedhaan na beeytu isa iddoon kun namni itti hima amanuu dide maaliif godhe jedhe qofa gaaf tokko jedha ammas faranjiidha namni farsa ka waaqayyoon farsanitti farsoo ture hin farsa nama hunda hin farsa gaafa namni gaafa gara kiristaana ammoo namni dhufin farsa gaafa ni deema arrabsoodhaan itti gallakkis duraanuu sobduudha maal jedhe maaltu barbaachise maaf fuula lama taate abeet yes Ingo dhiisi ati maal jedhan nama nyaata barbaadeetti harmeen ta'e nama nyaata fadhu nyaata dhiisaniif nama dubbii dhiisaniif yoo ajandaa isa godhatte bu'aan qabdu just you are up there he's down there you know what I'm saying just kind of forget about it Yesuus arrabsu turan faadha duris Nabi Muhammad sabni isaa arrabsuma ture Yesuus sabni isaa maatiin isaa illee firoonni isaa maraataa jechuun turan Masa bakee yoo kosee arrabse maal goota kanati. Beekana dubbatu bodu. Gurguddaa firraa rukuti malee gurguddaa waraqaa qabu akka keetii rukuti firraa dhukkee firraa kaase. Anjoolleen arrabse dhukkee gartee uumaan jedhuun kakka kiyyaa barsiisa akka kiyyaan okkute ni rukuta harkaan fadhuus akka fadhetti barumsaan fadhuus firraa dhorkita kaa. Waliigallee hanqa namni asii arrabsu Oromoorraa Amaara nan godhu nan jijjiiru bifa kiyya nan guddisu nan salphisu minaa gabbaan. Kemaar rakkatan. So lubbu jedhee maraatee fi lukkuun nyaadhu maal hin nyaadhu bishaan hin dhugu irrafu fikir jedhee maraatee gaafa isin akka tokko itti tattaajee jiramte arrabsu walkaatee abjuudhaan olkaatee hani wake up David wake up jetteen kee jetteen jechaa keenya silaa taate birrii kumaanaa bittu doolaara kuma takka. Silaa keenya taate kanaaf na kaftee jedhaan birrii maaltu jira miti deemi moo dhagaa nyaadhu zim godhee godha. Hin jenne okkee jedhee maal jedheen abshaala nama dhaggeeffadhume akkam godha akkasi kumaa jedheen akki gootu jedheen go back hirriba kan keetti deebiiti ganama gukaate tarrakishaa takka argitaa yeroo sannatti himi jedheen. Argitee heekaa. Gaafuma fakkaataan akkasii walii deebisaa jechuudha. Nama asirra dhufes fakkeenyuma akkasii yoo wayiin si dhufe arrabsoon si dhufe arrabsuma akkasii osoo hin ta'in ismaartii keessa xiqqeessutti godhe. Ofiifu salphata ka'a. Waan isin jedhu waan biraa nama viidiyoo madilaan haasaa kana keessaa sekendii takka muree
nama wali buusuu jira. Viidiyoo isaa takka keessaa sekeendii takka fuudhan. Ati fayyaan qabdu gaafa fincilaan gartee sekendiidhaa fi daqiiqaa takkaan walitti si buusu waan zaa takkaa fayyaan qabdu viidiyoo sal. Amma fakkeenyaaf namarraa naasin viidiyoo gartee garee kiristaana nama biraa fuudhee jala kaaya. Loogoo isaanii maqaa namaa maatii isaa jala kaayee gallakkisa namni ani hin goone kana. Kanaan namni dhufeeti gartee miira keessa gala. Waa hedduun harka suuraa kiyyaa fi ijoollee kiristaanaa walitti buusanii namaan walitti godhan. Hedduun harka. Itti dhiisaa jiran. Akkasuma waan namni haasawa godhe tokko suuraatii jala kaayanii arrabsoo jira nama sadiiti anaa walii fida. Namni sanarraan dubbanne naan beek. Namaa si dhufee na dubbate malee akka bakka biraatti minaa gabbaan. Kanaaf jirana miira keessan deebinaa waaqayyo isin haa eebbisu. Amantii teessan baradhaa. Waa tokko wanti itti dabaluu barbaadu abbumuwaas. Anamma kanaan boodanii marrajaaf masirajaa malee ragaa qabatamaa malee wanta dubbadu tokko illee hin qaban. Garee wangeelaa jedhee waajii kan akka natti hojjetu kan godhe nama dhuunfaadha. Paasterii nama guddaatu hundeeffateetu achi kaa'e malee namni garee wangeelaa godhe sin jiru. Wangeelli garee sin qabu, shanee sin qabu, shantamee sin qabu, kumee sin qabu, dhibbee sin qabu. Kun garee kaasaayee warra dhaman beektamanii kaasaayeen kan hundeeffate warra garee maafiyaa jedhame warra amboo nama tuman sana. Warri kun dullaama waliin qaamne malee dullaama warra qabatanii yaa'an wayya warra bannen dimee afaniin qabe taa'e. Hin qabdu. Namatu wal nyaata. Namatu wal nama saaxiluudhaaf, nama jibbuudhaaf, nama nyaachuudhaaf, nama ciccirachuudhaaf ijaaraman malee fayyinaafis miti. Namni fayya tokko illee hin jiru. Achi keessaa ganaa namni baay'ee yaa'ee bada. Ganaa namni baay'een namni 60 barsiisaan jiran arrabsa. Suuraa fa'aa kaasanii fidu. Waaqni akkana fakkaata. Keenyaas fuudhee Yesuus Google keessaa fuudhee akkana jedha. Mee akkooti abbaa hidda dhaloota kiyyaa abbo sadii deemi abbaa kan kee Jamaal Muhammad Magarsaa Abdullaa yoo jedhan achi dhayxee fiduu hin dandeessu. Suuraa akka ofiitu namni fiduu hin danda'u. Suuraa waggaa kuma Allah eenyu kaase. Yesuus suuraa eenyu kaase Muhammad. Fayyaan qabu namni kun jedhan. Abbummaas ko sittin hima dhaggeeffadhu laa kunoo sammuu sittin hima laa kunoo footoo Yesuus jedhamee inni gurguramu suni soba birrii 50 gurguratu dhaggeeffadhu birrii 50 gurgurama. Unkaan Yihuudiyaan ikko Yesuus Kiristoosiin ikko birrii 30tti gurgurate fayyaan san birrii 30 footoon akka birrii 50 ta'a meestii soba faranji. beekamuu dii qabatu kana dubbannaan diina na godhan ammallee kanan dubbadhaa footoon Yesuus Kiristoos hin jiru ibsa maaloo beektaa dhugaa rabbiin siin jedhan tokkollee wal farmineerraa ela maal seete beektaa bilbilaniitu adaraa waaqayyo deema falmiin dhaqiin taayitu wangeela nu lallabinaan jedhan. Anamani ammatun viidiyoo sitti agarsiisee
Aja galee suurri galagalee maal jedha. This is not Christianity. Ammaaltu na aarsaa atama nama xinnaa taatee miidhaa wajjin haasoftaa. Heerumaa inni namni nama laa sau no. So akkas. Achi gaafan intini jechuutti barsiisuutti ka'u namni hin dhufe beektaan bira hin dhufe miliyoon bira dhufe maal jedhee bakka na gurraachessu maqaa wal gurraachessuun jira beektaan nama si caale tokko immoo karaatti ittiin gadi qabdu wayii karaatti ittiin jiramini karaa dhaabdu wayii tokko. Innaa akkas godhanii gaafa isaan hin ta'in xinnoon itti dhaga'ame baay'ee inji guyyaa tokko waa'ee namaa haasa'ee amma gareen kun na arrabseera gareen kun maqaa koo baasee laxxafeera raajii sobduu jedheera hattuu jedheera waan ani hin jedhamne hin qabu beektaa garuu Abumu'aas dhugaa waaqayyoo saddoo aarsaa isaa dhaabadhuudha guyyaa tokko waa'ee namaa ajandaa godhadhee haasa'ee hin beeku. Amma waliin akkasinti ni jedhe guyyaa tokkoof waliirraa haasa'ee hin beeku. Guyyaa tokkoof. Amma maaltu maraache nama maaliif mana miliyoon dhaxxaa? Sii galee because isaan atama kiristaanaa walee jettee miliyooniin maan jibbin kiristaana ibsatettee maa si duukaanaa sa'u minaamin hin jenne. Maaf respect wal goone wal wajjinaan haasaa jirra. Dhiiga wayii wal keessaa qabna bakka dhiiga Oromummaa qabna wal keessaa. Si galee kanaaf wal kabajna iddoo guddaa wal keenya. Baalageen tokko garuu siin gadi galagashiti. Mee ilaalime walammeessuun eessa jira nu biraara. Walii keenyaaf hammeenyi walitti dibuun beekta. So kun hafuuma qaba intiniin jedha. Baay'ee yeroo keessan furradhe dhugaa dubbachuudhaa fi taphadhaa sa'a ani aswaan hin ba'a because ijoolleenis boormana barumsaa dhaqu waan ta'eedhaa fi ijoollees raffisee maal hin jedha abbaa ijoolleeti jaarsadha Abumu'aas. Si jaallanna ibsaa kana daraanaa hanka bakka bi'a Abumu'aas ibsaa nama jaalala jedhama shi. Miyuutii irra jirta Abumu'aas. Miyuutii